Suutu manga shaddaa gaadara. Akkam miidhamnetti. Booda kun nama lama bichaa boo nama sadii bichaa baata amma nama afur tol gashaa. Nama afur. Amma kana maata ma balee jitarree? Isa kana naamuriga. Jala kana naagotatis. Jama afur. Takkicha kan boodi. Kaas kee bata. Bachaa boodi gargashan. Milaanchi wayyaa amma eenyu harkara? Dachaasuurraa akka hojjaan si wayyo akkas. Wayyaa. Akkoo hojjaadhaan. Lakki soorsa. No kanatti inga kanaafi iddoo miila isaatii fi iddoo kan tiibiin taa'u. Meemeen safarama kunoo laala ammayyuu argite kunoo ga'ee maarree kun as ga'ee inni irraa fuudhaa kan uwwee jechuudha. Ishiin kun agoddoon tuqaa rakkoo maaltu jira caamma baafatanii horsiise. Asirra waan batee yaa. Akkasuma maal manni hangeenya ishiin akkasiin goddeessu. Maalo soorta mucaa koo. Mucaa maal godharee hin baataa fuudhee daa'ima. Maalo yaa rabbi uffata tanaawwisi. Bata adii akkasuma kunoo. Sirra ma bakka. Ano auka atuto so barbade ka. Barre anna maal beekti daa'ima. Mucaa maalo qullaane langatiin noo jajaan jira. Nageenya waaqayyo sinaa baay'ee obboleewwan keenya kunoo deemnee jirra warri gaxarii hawwitan koottaa. Itti naawwisi bakka viidiyoo takkitti waraabadha sanaan booda waraabu ishee kana takkitti waraabee kiyaaba. Kunoo dhufnee jirra meeshaa hundumaa buufnee jirra makiinaan asitti nu gatee deemee jira waaqayyo beeka kontiraataan nu fidee asitti nu gatee deemee ariifatee kunoo amman gagaxamee bakka qabsiisutti dhiisee hin deemudha. Kunoo qodaan ol gaggaluu jammareera nageenya waaqayyo sinaa baay'atu warreen haaddisii dhuftan sabiskiraabii godhaa. Giincii jirra jechuudha amma gara giincii kana deemnee jirra. Meeshaa feenee jechuudha firaashii lama kunoo algaan lama akkuma argaa jirtanii. Sibiilli algaa tokkollee kana sibiilli algaa inni lamaffaan kana argoonni as jijjiiranii chubbuudiin jedhamu kanadha. Chubbuudiin kana lamaanii kunillee asii chubbuudiidha. Kun immoo qumsaatinii gabaabduudha. Obboleettiin dargaggeessa silaana ajajjeesuun illee kan akkasii biiffee isaa irra keessa isaa wajjin miti kana sii bitu atallee karaa keessa sin dubbisa rakkoo hin qabu. Kunoo kana binnee jirra finnee jirra dabnee gagaxamnee ofirra deebi'uuf jenna. Soofaan abbaan tokko kana fakkaata. Muka maal kun soofaa maalitti xaawula duddi koonan jiru. Duddi nan jiru ofii kootiin gara Mimi kuroo garaan si gaa jedhee deemee jira waaqayyo waa galatu diraa buufnee jirra. Walgaluu irratti immoo waaqayyo jira homaa hin taanu galla. Abbaan tokko kana abbaan lamaa kana kunis abbaa tokkooti. Soofaan sunis abbaa tokko kunoonni sun abbaa lamaati abbaa sadii galee jira Mimi waan hubachuu qabdu. Meeshaawwan na ajajje keessaa immoo booda sii waraaba wanatti toleshi. Adara eeggadhaa lafa fagoo irraa dhufee boolee qarqaraa dhufee mataa boolee irraa dhufe akka meeshaa kun hin cabne seeraan qabadhaa seeraan itti fayyadamu akka hin qoshashne of eeggadhaa an deebiin sun laala soorii akka isin hin jechuun waan beekaa isin hunduma biisiidhaa silkii kana waa'ee silkii kana kun obboleewwan keenya soofaan kaan galaa jira kaan ganaa galaa kun immoo yaa'u gana waan irraa fuudhame malee irra bu'a ganaa. Galuu fididee kunoo walalii Mimi kana binne aan akka hankooti sannan nan dhabe hariitii ta'e makiinaan otoo dhaabatee jiru bite kunoo kana si bite Mimi itti gammadadhee waaqayyo gaditti abdiin qaba. Soofaan nu galuu dide yaa waaqayyo. Harka kee gadhu harka kee sin tumne dara. Maali ijoollee soofaanii qaayeen dhugatee ta'u abbaa furii ta'e dhumnee oolle ka. Soofaan nuu galuu didee kaa ijoollee isaa ergi. Aanatu balleessee sun saayizii mana kanaa beekee safaree biteera adda rakkoon taama. Ofirraa xumurtan dhugaa rabbi. Maanni carqina laa tutta inji tuqame. Haa tuqamu waa hin danda'amu kaa manatu dhiphaadha. Barri dhiphaadha hin danda'amu haa tuqamu.
Jire. Mucaa isa keessa. Mimi kuno xarapheessaa diimaa kana wajjin bitiyyettee turte waan hin taane taate ishiini ishii dinneetu birrii mutte daballee har'a kana geeddaranne xarapheessaa kana binne warreen xarapheessaa kana barbaadan illee yoo jiraatanii naan meeshaa ajajjanii dizaayinii kana wajjin hin deemanne kana ajajjee kan kanaa dhiibne jechuudha. Dizaayinii kan kanaa dhiibneeti kana algaa fakkaatu dhiibne birrii 7,000 binne kana jechuudha mimi. Risiitis nan qaba baazawee waan hundumaa waan bitee sana risiitiin hin jira. Ilaal garibsiin isin jedhe sun immoo mimmi kanadha. Kuni tiraasii isaati. Tiraasii isaa hin qaba. Tiraasii isaa kunillee kan irra keessa buusu illee hin jira kunillee. Kunillee tirfii tiraasii isaa hin jira jechuudha. Kan kaleessa kophaatti tiraasii 4 silaalchisee malee tiraasiin 4 illee diggame kanatu jira jechuudha. Algaa libsii sana wajjin kan bitame. Ilaa danda'ee waliin fuudhu dhugaa dubbachuuf duddi kophaa hin dhukkubaa jira. Baazawee tiraasichi lamadha. Maalati algaa libsichi lamadha. Haynata adda addaa binnee jechuudha. Kunoo kana dannee akka mana arabaati bitinaan jetti irra bu'u algaa irra buusun. Erga algaa haftanii kaatanii maazeer kana erga haftanii ansoolaan hin jira. Boodan sini gabbaasa ansoolaan sun afamee ka'e kana bareedinaaf irraa haftanii jechuudha irraa hafamu. Lama dala kunis hin jira. Isuma sarmasaan tokkocha lamaan isaa haynata tokko dizaayinii tokko jechuudha. Kuno kunillee kan tiraasii boraafataniiti digashe. Kuno as keessa illee jira. Isaan lama yaada'u manatti siraakkatu. Manatti asirratti siraakkaba isaan rakkoon qaban. Amma gaariitti siimiti dubbiin tamaan. Gadi warii alatti. Amma sin didaa? Tanaan didaaree yoo hooganu. Ishii kan rakkoon qabu wayii muka dha waan ta'eef irra godna. Dinqamiina. Amma ariidhaan hin tajje hajjee gargaara. Akkana dorgoree maamusha. Yookiin gadi zoor yookiin gadi. Isaa gara taa'u itti ilaalaa deemaa isini. Ati immoo abbaa lamarra goota. Tiraasii kana abbaa tokko irra goota. Kun abbaa tokkooti. Abbaan tokko ila gama sanaa fidda feermusii fidda. Ila karaa koo kana fidaddaa asirraan. Walitti haga garagaru naan jette shiga. Hintu beeka. Akkas naan jette ture. Baga sardame nuuf jedheeti. Nutu deema ganaa saatiin. Saatiin nuti deemee ofiifi sardamu maan rakkanne kun dafee nurraa dhumatu. Ishiin buute. Inni abbaa tokko jechuudha. Akkasuma sirrimu. Innillee akka achi ta'u hin turre ila iddoo kana kaa'amu ture. Qirzii manichaa fi qirzii soofaa kana nagartu. Maaluma akka addaan ta'e. Laa kanaa fi kana nagartu. Asirraan kaa'ama. Sirriidhuma yookaan asiin yookaan achi kaa'ama ture. Yeroo biraa babbareechatti. Wajji ol fuudhi kaajjamaa maal wajji kukkuttee sayan jala. Asta kan qalban. Maali ijoon ulfaataa barisa bichaa rakkisiinaa. In hojjetu immoo mucaa amma obboleettiin himee sillaalti viidiyoo waraabaan jira bara. Nda'u maqaa kee madda sumaan nagaa gaafadhu. Jorroon nagaa gaafadhu. Baaluka obboleettii kee dubbisaa deemate. Sin didee namma? Achi galuu hin didee? Intuun hin taane. Maal hin taane? Akkanaa galuttanii. Kaf gootanii achi gashuu yookaan immoo bakka achi bakka lakki tiibiin hin tuqamu. Tiibiin sirriidhuma jira. Dhugaa sirruma. Maaliifi achi sin hin galu kun? Ishi wayin barri kana bira wayin immoo iddoo mucaan dhaabatee jiru sana galu kun barri birachi. Kun wal guuramuu jammaraa jira qodaan hundumtuu waaqayyo faaqadatu kaan irra taa'een jira. Kun xarapheessaan suru galee. Anillee isa kana kanan jenne waan akka barbaree waan akka minaamini. Olaa galfatanii miti mucaan arguu qabdi maras keessatti. Olaa galfatanii maaltu jedhe? Firee 12 naa ajajje jechuudha kana kana. Sarka duukaa. Isallee gadi fuudhi soorsa. Gena agarsiisa jechuudha. Algalabsicha iyyee. Kan kala isa guddicha. Barneen booda sirriidha. Eeyyoo. Inni sirriitti argisiisa qabaarree. Kana baal. Ammallee inni tokkodha. Inni tokko jechuudha inni kophaadha. Algaa tokkotti tokkollee jira beessaalee keessa keessan. Kunoo jallee naayi. Sun tiraasii isaa wajjin walumatti hawwalee ittisa walirra kaa'e. Kan isa kanaaf tiraasiin isaa kunootti nama. Innillee
Diigiti sirriitti tana agarsiisi. Eeyyee kunoo inni fi tiraasii isaallee kottas fudhadhu kunoo. Tiraasii isa kan saamitiin isa diimaa kan lamadha tokkollee asitti bu'ee argite inni akkasii firaashiin kun lama miti tiraasii algalibsiin kun lama miti esh ansoolaan illee jira qo'a amma isa dabarfadhaa barbaadda dafaaga amma kootu fatan jedhiiti isa chufra naabuti si ta'uu agarsiisa. Esh ol jedhite saayina sanallee dhaqilaan siree 12 na ajajje siree 12 inni sun immoo kawwaxiiti laa inni olii sun inni 12 lakkaa'uu dandeessa lakkaa'een bite waa inni lamadha biifee ishii gabaabduu kana na ajajje amma miti soorsan jeeqiin qoy biifee xiqqittii kanallee argite ajjama biifee kanallee na ajajjee jirti kunoo as daali harka bootiin kunillee na ajajjee jirti isallee biteera shiiniin kunillee esh zayitii kanallee baaleetira 5 barbaree kiiloo 4 kottu kana kee qodaa winaa eegeeshaa darbi ati immoo ammanatti nan soolaa kana wanti kana gafuudhi maggaaraja isa naa eegale eegiitu masnaabuti inni immoo ansoolaa antiniidha ansoolaa inni maggaaraja tokko biti jette maggaarajaadhan esh koekkiyaanaaf inni maggaarajaadha miin meelaa maggaarajaan kee kanaatille baay'ee mirxiidha laala kan kootii miti ati garuu bifa kan kootii jette kunoo baay'ee ariifiidha baay'ee bareeda yaada kanadha eshi amma tole amma mana goota siyaabet akoota de abi tokko kana fuudhame amma dhiisa eenyu maqaa isaa siis dunuuf gadi jala jiru dunuuf kadhu jarra sibwe muja dunuuf kadhu jarra sibwe fira taragi kana ija kee banini ho kana taragad ai caamma kee achi bayi aati keessa argitu caamma kee kana bayi ka achire ammas daf gaabaan deema sodaadina ni deemu fani gana uffata qo ammallee gana turet koy ammallee kan saaru ai la mami di koin sardi surya fatudu amalle surya kanalle anke dilalat kana sitti guddata male ko shurabi kanalle ha ta'u sitti guddata male ko dagi do barbadde ufadduuti ol dadachaa faddu nurra ko esh isammo maazerra buusi maazirra buusisa ganaan silkii tokko ledda baasa obboleetti aadaadhaa kelle dhaqi waa mikot wanni kana maalo lakkin jedhinaa uffatee ofirraa baasu daqiiqaa tokko anas keetti haadhatti agarsiisuufani maanna dhiberraayyuu abu tooda sirra taafi ela kunoo laxalaa maazirii dhaate hawwitallee kunoo waan guddaa dhalee yaada laa kun kan vaazariiti inde isaanuma irra buuseshi bakka garuu isin maazer ta'us ka miin mira laxalachi kana inni kwame lakki soorsa qotas gabba akkana miti wannichi kan vaazariif ammaazari ni miti ammaazari laxalaadha jechuun hin jedhin mucayyoon ilaaltii bar kaamera viidiyoo inni kan vaazariiti laxalaan kan maazariiti eenyudha obboleessi hangafaas gaya kan saati inni gaara keenya jira miti mucaa koo ganama uffatee inni deemaa isarra naa buusaa itti kan gaabii sana gaabii mucaa targabbaa isoorsa isa mucaarra naa buusatti isa ganama uffatee atillee innillee ganama uffataniiti diida dhaxxoottan jedhamtan kan immoo akka adaadaa keerra buusi dhufteetti bakka isa hin jiru kan saafii kan mucaa kana walumatti inni immoo kunoo bakka obboleetti kun immoo sukkaara kiiloo 4 buna naafaa sidaaf hin deemne bakka kanarramtu nu namni kun immoo buna keanaa hikiif buna kiiloo 2 ini kami kan isi bakka kana fite galatoon
Lagi tadi isa fadde biti isa wajjin nu faddaati ganama nadii dalaxanii isinin jette. Malee anke bichaami. Angafti immoo gaara jira naan jetteen nu bira jira. Kan faazeriiti kun maazerii dhaala xalaa bittee obboleettii kooti la xalaa bittee abbaan kiyya dhabuu qabu. Inni kuni isaan lamaan tola akkasumas. Jechuun inni bichaanis fudhatee inni kun nabi. Kun immoo maazer. Kun harka bootii bunaati. Kun immoo shiinii dafiree 12. Tikin dura godhi. Eeshi bakka xumuranne miti amma kanas kee jiru naa baase dura godhi. Lusa naa baase. Peestaaluma baase. Ken. Maalo taa'e dhugaa rabbi taa'e. Ajjamaan sedha miti. Maazerii wajjiniini isin immoo waan bittantu jira. Sitti biteetti waan bittan sanaa kunoo lamaan keessanuu lakkaa'aati fuudhaati waan ishin jette sana hin bitta. Qotiyyoo tokkoo fi hoolaa tokko ishin jette. Hoolaa sadii jette? Qotiyyoo natti himte. Eeshi ani garuu lakkaa fudhadhaa kan isinitti kennu qofichaan beeka waan bittan isintu beeka kanuma. Lakkaa qomti keessan ishee amma beeka dafnee footoo si agarsiisa caammaa keessa kee dhufu footoo sitti agarsiisa. Kan lakkaa'in fuuna yookaan maal hin taane jedhu maazer. Eeyyeno attuudha akkas jira maayi kanaaf lakkaasiniin jedhe. Eeyyeno kanaaf. Amma ashoo kanaaf anaan lakkaasiniin jedhe malee lakkaa'een beekee jira. Waaqa lakkaa'anii akaanii hin jeeqnu ni jira. Kuma kudhan eesh. Kuma soddomannee abbaan kee meeqa? Kudhan eesh. Dhiisaan jeeqina xumuratee innis. Dhiisi maaloo anaaf rakkoodha dhiisi hin dogoggorsi. Saatiin illee natti dhuma. Ati maaf gortaani mijaa? Dhiisi. Kuma mee qoqos tasgabbate mijaa qaba. Kuma kudhan miti kuma 40. Kuma 50 sanitti sarakkabeera umtuun irratti namni wanni keessan. Nagaatti kana jaala. Achi ceetaa kun. Waan jiru intanaa jedhati. Waan jiru isin lama maazerii fi obboleessa kootti kenninaan jetteerti. Kunoo birrii kana inni keessan jiru. Inni keessan jiru. Jechuun isa kaameraan alatti itti malee inni keessan jiru. Birriin inni kuni atiif isaa fi maazeritti kenni isaan lamaan waan hin jedhee naa bitanii adaraadha naan jette. Adaraan sin harka irraan irraa bahe. Eeyyena kana booda ani galuu bicha. Bakka eebbifamaa waan inni nurratti hafe himtuun jiru qodaa shinaa jechuun hundumtuu mana guuteera algaan lama akka ala naa jiru beektu miti. Ol seenee algaan tokko wankeetti. Koda bagada rabde sobat alga lipsin to ansola mere ala manat barbadi yale mere ansola lak narga lipsin mere ansola mere trasim mere mana alga tristani